سجيت كرلا فوجت ayee galatooma duraan dursee ummata Oromoo guutumaan guututti galateeffachuu jaaladha. Maaliifi jaarsotaas keessa amma dubbata kan achi keessa bayanii Oromoon kun beekaa qaba, sheeka qaba, hayyuu qaba, doktora qaba, aktiivistii qaba, waan dhabe hin qabu waa hunda qaba. Kanaaf Oromoo guutuu yoo galateeffadhe jaarsonni illee keessatti galateeffaman jedhee waan yaaduu fi itti haasuudhaan akka dhuunfatitti dhugamaan dhugatti jechuudha. Jaarsonni guutuun galatooma erga jedheen booda Husiyyaa keessattuyyuu namni biyya fagoo jiru hin beektanii baay'ee ulfaataadha. Biyya ormaa keessa taa'ee jireenya maatii isaa geggeessaa akkasumallee immoo biyya sa'aatiin dalagatan keessatti yoo xiqqaatee ilmi namaa aarsaa hangaraga kaffaluun dhugaa rabbii anaaf waan addaati. Yoo xiqqaatee anuma wajjin gara sa'a tokko falakkaa olee osoo addaan kun haasaa ture meebii isii birallee akkasumatti haasayaa dhugaa rabbii kabaja daangaa hin qabne isaaf qabu. Anaaf nama addaati. Nama osoo chaatii wajjin qabaanne nama osoo waan tokko wajjin qabaanne keessattuu mucayyoon tun dubartiidha. Anaaf isii caalallee dhimmame boranillee ilmoo akkana argadha. Kanaaf isii caalasitti doleedha yeroo dheeraa aarsaa dheeraa irratti kafalee yeroo guddaa wajjin fixe waan ta'eef dhugamaan dhugatti akka namaatti osoo hin taane tarabbiitiif galatoomu jechuudha hin barbaadu. Itti aansuudhaan dubartiinis akkasumatti guddaa galatoomi. Jaarsota keessaa nama maqaa waamuu silaan barbaachisu haa ta'u garuu haiti tarabbiitii giddi ilaalinna galatoominaanii akkasumas warra mazaltan abdii akkuma sabboona akka maraa warra koomanti zalallee hundi keessanuu kaman guddollee ta'uu barbaadanii dhibbataa turtan jechuudha. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa jedhaani. Kan biroo uummata Oromoo saba qaali saba bal'aa. Ani dhiiruma keessallee immoo dhiira akka feete yoo isin gootan mataa gadi hin qabanne. Wallahi laziim qaama daratii rabbiin akka tanaa bareechi kanaa miti. Qullaa kiyya noormaalii kotteedha kanaatirraa agasii poostoo na gootan. Akka isin bira dhufee osoo haadha gaddeebi'een kolfadhaa laa'u. Egaa akkana jiraadheef kolfanaa jaan qabu. So gara laafoo muraanii cabsuu waan hin dandeenyeef isin kabaja. Isin jaaladha. Ani jaalalaaf akkas gochuu danda'a. Xiiqif gochuu danda'a. Jibbaaf gochuu danda'a. San anaa rabbii haatillee yeroo dheeraa umrii keenya guutuu dabarsuu baanus yeroo muraasa waan wajjin dabarsineef amala kiyya hin beektii. Kanaaf nuti araaramnee jirra. Galata jaarsota galata Oromoo. Viidiyoo isii yoonna hin goone akka gara laafoollee maqaa waa'ee kanaatiin hin kaa'amne murtichi bakka itti naa kaaya jedhe. Ani du'aa itti naa godha jedhe. Maarree dhagaane. Amma ICC kenni argadhu. Murtichillee ulfaadhu argadhu. Ulfina kabdaa fi argadhu. Atiin dhamaa si gaafadhe. Qooda si kennee si gaafadhe deebii naa kenniti jechaa fi argadhu. Ulfina kabdaayin ulfaatta jechaa fi argadhu. Ulfinni si bira haa turu jechaa fi argadhu. Atiin jaarsaa atiin qoraa keessattuu ta dubbii tana naa qabattee bilcheessitee irra turtee irra bultee fiddee qajeelchitee qajeeltuu as dubbatti naa keette kun ulfina guddaa qabda jechaa fi argadhu. Amma atiin hawaasa kiyyaa kumni tokkoof dhibbi tokkoo fi kan achii ol jirtu waa sirra kaayadha jechaa fi argadhu. Waa si bira kaayadha jechaa fi argadhu akka jaarsa ambaatitti akka jaarsa biyyaatitti. Ani murtii ambaatii miti. Murtichi ambaatii miti. Qooda jaarsaa keessatti gaafa qorti lama jirtu murtii yookaan ammootu hayyichi bakka kana taa'eetiin waa dubbi qajeeltuu kaayu hin jira jechaa fi argadhu. Atiin viidiyoon si bira jirtu ubbiraa naa kaafta jechaa fi argadhu. Afaan si dubbataa jiru kun afaan Oromummaati jechaa fi argadhu. Afaan Islaamummaati jechaa fi argadhu. Oromooni waa wal gaafatti wal biraan dhabdu jechaa fi argadhu. Salphina leellistu sirna naa leellista jechaa fi argadhu. Sirna qomarratti naa qabate jechaa fi argadhu.
sirnaan deemtee sirnaan tolte jechaa fi argat suuraa sibira jiruu fi viidiyoo sibira jiru biraan haa kaafte jechaa fi argat atuun jaalattu tun sii gadi siin tartu hin beektu niyutiin haa qabadhu Nuuraddiin tun gasiin liqinfamtu hin beeka osoma akka gasiin liqinfamne beeku jedhe haa jedhan jechaaf sin jedhaa jira jechaa fi argat hin jedhaan mallee sin dhiisu jechaa fi argat borutti si gaafachiisa jechaa fi argat duudhaan baa keessatti illee sirnaan baa keessatti illee sirnaan bayyoo keessatti illee keessattuu sirna arsee asoomaa keessatti isii sanu biraan haa kaasi abbaa dhamaa abbaa dhimmaa qajeelfadheera gurra kan kee irra si dubbate yoo gurra si seente si haa seentu sirra dubbate kunoon walii gallee araaramne homaa hamtuun garaa keenna keessa hin jirtu nu walii gallee irra fixannee irra jedhe jechaa fi argadhu gurra kan kee irra si duuban jennaan hin dhageenye jechuu hin dandeettu jechaa fi argadhu namni kuma tokkoo nama salphaa miti jechaa fi argadhu nama baay'ee jechaa fi argadhu kanaaf atiin dhamaa dubbii naa fudhattee naa qajeeltee as gubbatti lafa naa keette ulfina guddaa qabda sirni ambaa akkas kuno hin dhiibatu sirna ambaa keessatti dhamti yoo namallee wal jalatti ajjeefte yoo dhugaa argatte yoo dhugaa kennaniif yoo sirna lafa kaayaniif sirna didee irraan dheessu ka sirna didee dheessu makkala jechaa fi argadhu makkalli bakka hin qabu bootaa hin qabu jechaa fi argadhu sirna ambaa keessatti illee qooda murtii kennuu hin danda'u qooda murtii argachuu illee hin danda'u makkalli dubbii namaa laaluu hin danda'u hatta yoo dubbii isaa laalan dubbii isaallee dhugaallee argatee hin danda'u makkalaaf dubbii laaluun namatti ulfaata jechaa fi argadhu atiin dubbii kennattee fi isiin dubbiin kennattellee hayyoota jechaa fi argadhu wal dhibdeen namaa jira kaleessuma jira dhugaa namni wal dhaba yoo wal dhabe ammoo wal dhabee ka'eetii waan wal dhabe san irratti taa'ee laalee yoo dhugaa argate dhugaa fudhatee yoo dhugaan itti jiraatte ammoo dhugaa kennatee akkaataa saniin gargar gara jechaa fi argadhu amma isiisan arganne ulfaadhaa rabbi sin bira haa jiraatu qooda leencaa qabaadhaa akkanumatti ilma sirna qabuu fi intala sirna qabdu rabbi sinaa taasisu yoo wal dhabdanillee haaluma kanaan nu gabaabsa waan fixxanillee garuma keessaatiin fixa jaarsonni tunniin fakkeenya isin yaa taatu ta gama keessaatiin fixxee gubbaa kanatti ol baafte jechaa fi isii kennee ulfaadhaa horaa bulaa rabbiin isin biraa jiraatu isin hin jedha kenne yoo wanni jirtu wanni hafte jiraatti amma tama lookootaan dubbadhaa tanuma asirratti maa ga'u lamnu isin hin jedha salaamu alaikum warahmatullah Oma haftuun gara keennan yoo jiraatte. Hayyoota baay'eetu irra jira beekta namni gariin ka dubbii faanaa qajeelchu jira nama silaa nama dura akkanatti taa'ee dubbachuu wallaahi na ulfaata maaliif waan keessaa hanqisu baay'eetu waan jiru hayyuun hedduu waan hedduu si keessatti ilaalee argamee wanti keessatti argamee wallaahi oma waan naateen qabdu hafteenillee jiraatteerra nu goranii guddaa qabda kabaju. Nuuraddiin. Maaree murtiche nu mure murtiche. Amma taafte du'aayi nu godhaati taani amma gara laafoolleen shaasha haa jedhu irraa buuna. Mee sabboonaa kanaafi akka maraa kana osoo du'aayin kenni waa dubbisa haa buqqifatanii maali bokoo kee qaataa si achi akkana mirkaanaa bara Barsela waa'ee jedhe beekta wanni ani jaalatu dhugaati wanni an barbaadu dhugaati Nuuraddiin illee ka keessan laale Huseen illee ka keessan laale jar illee mootiyyuu ka keessan argite namni dhaqee laalee fi dubbii tana fudhatanii Oromoon argitee tiniin kaleessuma jette dubbii argitee lafumatti fittanii ol fiddanii waan kana hunda jettanii waan ana ka kinyatti waan hambifate qabu ka barbaadu dhugaadha ka barbaadu አለፈ ሲሉኝ እኔ አላለፈም አልኳቸው። ለካ አንተ ነህ። አሁን እንደዚሁ አትዘፍንልኝም? አልዘፍንም